wanni nu akana mana kana guutuu goosee nu shoorar keeysee akka namni wal hin dhageenye wanni nu fakkeeyse waan guddaadhaa miti. Guyyaa hojjetamtellee guddoo yoo taate akka amma teenyu kanatti wahuma jechita kanurraa buqqaasuutu akka namni goosu jira waan biraati miti. Wanni takkittiin maali obboleessa keenya dhugaa dubbachuufani akka mataa kiyyaatti jaalallaan dura biyya qabu hin irrifne. Hin irrisus maaliif hin irrisne waan inni deebii naa deebisu laaleetiin irrisa jaalala isaa hidhadha. Kanarratti gaafiin teenyaarraan tana wanni ummata kana wareeru jiru agaammii waan obboleessa keenya Jawaar yaadamte san muumicha ministeeraa harka keessaa qaba waan juutoo kana namni akka waan takkan dubbani nama godhu jira. Gaafiin teenya obboleessi keenya obboleessa isaarratti akka wanni san hojjetamtu waan san keessaa harka ni qabamoo hin qabu gaafii akka obboleessi keenya nu deebisu barbaanna. Dhimmi itti aanu beeta mangistiin dhiyootan ni haaromee beeta mangistiin san nu shuruuf kaa'u jiramoo jara jechu jiramoo nu shuruuf kaa'u jira waan juun gaafii qaban. Isa dabalamuu juusan dhimmi dabalamuu juusan maaliif maaltu walitti dabalamaa jarri keenya nu galle. Biyyi kun sirna dimookiraasiirraa sirna walqixxummaa sabaarraa sirna qabsoon ummata Oromoo dhiinni Oromoo keessa calaqqisurraa karaa biraa nu deebisuu deemti waan juu qalbii teenya keessa nu seene. Sirna kamitti deebuu deemna dhiira teenya ijoollee teenya isin eebbifna eebba keenya qabdan ammaas hadaraa rabbiif eegaa ijoollee teenyaa nu bulchu jira. Nu miti saba Itoophiyaa irraa ajjechaan garmalee kumaa dhaabbachuu dide jijjiirama kana leellisu jira itti gammadu jira Oromoon nu bulcha jennee hedduu akkanatti gammachaa jira. Maaliif sirna keenya keessatti miidhaan nu deemaa jira? Waa maa jijjiiramuu dadhabe godinni kun hin haara'uun aanaan hin haara'uun isuma duri bakka duruu dabraa jira dubbachaa jira wanni jijjiiramu hin jiru maaltu kana ta'e? Waa'ee daldala jimarratti marii guddaa barbaanna ummanni Oromoo Harargee baha wanni inni qabu kana waan ta'eef ifaan ifatti wal gurmeessee akka hojjetu barbaanna. Nuti arras borus biyya teenya keessatti wanni qabsooyneef nagayaaf namni kana isin godhe ijoollee teenya ijoollee Kairootii fi qarree tan dhiigaa fi lubbuu siiti dirree isfaaltii irra ganneeyteetu arra nagayaan nallee dubbisee isinillee kursiisan arra nagayaan isin kaa'e. Tanaafuu rabbina rabbi haa galatoomu.